وبركاته. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنو تقا جريني كان فكاتا بكي موتمان الرامفتي جرو بكي بيتي موتمان هنو قبان قبني نمت فكاتو كنو بيا كنا كن أنا شايلمي جي بكا جدام تورا يچودا akkasitti hawaasni gindii guuree dhakaa guuree masjida ijaarrachuudhaaf makiinaan ashawaa fiduudhaaf jecha laffa'aa ture. Kunoo dildila kana maraammaruudhaaf ilaaluudhaaf jecha makiinaan waa fe'atee irra ba'ee duwwaas irra ba'eeti waa fe'atee irra ba'e jechuudha. Kanaafuu hawaasni walitti dhufuudhaan mala adda addaa dhawachuudhaan masjida ijaarrachuudhaaf masjida gartanii masjida rahmaan ijaaruuf jecha sawaaba rabbirraa barbaaduudhaaf jecha masjida ijaaruudhaaf hawaasni walitti ba'ee bishaan tokko jira sootalloo ka jedhamu san jechuudha. Kunooti bishaan kun garuu waa bilaf gadi fagaateeti miti. Bilaf gadi hin fagaatu akkuma suuraa irratti agartan kana yoo jabaatee meetira 2 jechuudha. Kanaaf garuu dhokkeedha nyaataa fi waan gadi nyaatu qaba jechuudha. Kanaaf hawaasni walitti ba'ee masjida rahmaan ijaaruudhaaf jecha mala dhawatee muka adda addaa kaa'uudhaan dhakaarra kaa'uudhaan siinoo irra ceesisuudhaaf yaalaa ture. Garuu bakka kanatti immoo baay'ee mokkoramne yeroo makiinaan ashawaa fudhatee ashawaa guuttatee dhufee bishaan kana keessa ba'uudhaa dhufu gommaa isaa gadi nyaatee agata argaatti gadi fudhate jechuudha. Kanaaf eega guyyaa 2 keessatti dhibamnee booda gara magriibaarra ba'e. Makiinaan halkan tokko bishaan keessa bulee haala inni achi keessatti mudate kana mudannoo isaa kana waraabuudhaaf garaan nu hammaate. Kanaaf biyyi mootummaarraa duubatti haftee yookaan mootummaan quba hin qabne ni jijjirti jechuudha. Karaaleen akkanaa baadiyyaa keessatti karaan irraanfatamee jiru hedduu jira. Kun nuuf laalamuu qaba. Bakki kun nuuf tottooyatamuu qaba. Warri aanaa maaliif callisaa? Warri godinaa maaliif callisaa? Naannoodhaan dubbatamuu qaba wanni kun. Kunoo akkasitti makiinaan kun osoo akkasuma garagalee baajata guddaa barbaada jechuudha. Baajata guddaa barbaada. Makiinaanis namninis shufeettichis ni miidhama jechuudha. Kanaaf kun karaan baadiyyaa keessatti bishaan nooraan dildilli hin hojjetamne karaan gartanii uummanni faradoodhaan deemee yoo bahaa ta'es yoo deemsa ta'es faradoon deemuun dhaabbachuu qaba sila. Faradoodhaan deemee hayawaana lubbuu qabu cannaqaa guyyaa takkaa 2 deemuun nurraa hafuu qaba, dhaabbachuu qaba. Biyyi takka karaa makiinaa qabdi. Biyyi takka immoo kunooti cinqameeti addunyaa faradoo qabu yaabbatuudhaan cinqameeti cinqii keessa dabraa jira. Kanaaf warri daawwannoo daawwatullee warri biyya laallee gidee daawwatu magaaluma Finfinnee karaa itti agarsiisan. Saniin Itoophiyaan karaa bareeffattee mana bareeffattee magaalaan Itoophiyaa kana fakkaatti jedhama. Garuu warri daawwatu kun osoo gara baadiyyaa kana gadi bu'ee